Tolee kabajamoo fi jaallatamoo obboloota hordoftoota yuutuubii koo mara keessaniif nagaanii faraarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jechuun jaalladha obboloota koo baga karaa hundumaa gargaaramtanii nama yeroof guyyaa irraa kana geessaa isiniin jechuun jaalladha waaqayyoo baraa fi jireenya keessan haa eebbisu. Obboloota koo yeroo ammaa kanatti gara keessan kanan dhufe jechuudha. Obboloonni egaa yuutuubii kana kan hordoftanii lafa garaagaraa teessanii jechuudha. Obboleettii suuraa ishee argaa jirtan kun jechuudha maqaan isii Masaay jedhamti. Dubai keessa hojjechaa turte jechuudha. Ala baatee paaspoortii malee mana kontiraata otoo hin taane aladha jechuudha baatee kan hojjettu. Mucaan kun paaspoortii hin qabdu. Obboleettiin kun waldoota onlaayinii keessatti tajaajilaa turte jechuudha. Waldaa Ifaa Dhugaa, waldaa Abdii Qabnaa akkasumas immoo waldaa Dhoksaa Mootummaa jedhu keessatti koree taatee akkasiin tajaajiltu odeeffannoo nu bira geera jechuudha. Kanaaf obboloonni keenya Dubai irra jirtanii obboleettii kana kan beektan keessattuu obboloonni ala baddanii hojjettanii obboleettii kana hin beektan yoo ta'e adaraa keessan obboleettii kana jiraachuu ishee akkasin nu beeksiftan jaalalaan isin gaafanna koomentii irratti akkasin barreessitan warra obboleettii kana beektan warra obboleettii kana argitan obboloonni Dubai irra jirtan jechuudha. Akkasumas immoo obboleewwan kaan sheerii akka gootanii fi akkasuma sirriitti akka barbaaduudhaaf akka obboleettii keessaniitti akka yaaddan jaalala waaqayyootiin isinan gaafadha. Egaa obboloota hundumti keenya akka itti baanu malee akka itti gallu hin beennu. Guyyaa irraa kana ooluu beenna malee guyyaa borii fuula keenya dura akka maaltu akka jiru hin beennu. Kanaaf gaafa namootaaf waa'een namootaa tokko nu bira gahu akka mataa keenyatti ilaallee dhimma obboloota keenya ofitti fudhanneetu barbaaduutii qabna jechuudha. Obboleettiin kun akkuma keenya hojjechuudhaaf of jijjiiruudhaaf baateerti. Egaa mana ajaa'ibaa keessatti yookaan iddoo boqonnaatti jechuudha hojiirraa baateetu jirtu. Waa'ee hojii dhabuu isheetiif illee obboloonni otoo waaqayyoon isheef kadhatanu gidduudhaan bilbilli ishees hin cufame eessa buuteen ishees hin dhabame jechuudha. Kanaaf obboloonni Dubai irra jirtan akkasuma keessatti iyyuu baddanii kan hojjettan naannoo Aleen kan jedhamu kan jirtan jechuudha. Dubai keessa immoo naannoo Aleen kan jedhu iddoon boqonnaa ishee achi ture jechuudha. Kanaaf naannoo sana keessa hojjechaa turte waan ta'eef keessattuu obboloonni naannoo sana jirtan yookaan immoo obboloota naannoo sana jiran obboloota naannoo sana jiran kan beektanii adaraa keessanii waliif sheerii godhaa gooftaan isin haa eebbisu. Waan xiqqaa miti kun waan guddaadha fuula waaqayyootti fuula namaattis jechuudha. Obboleettii kana maatii ishee baay'ee isaanii yaaddaa akka isaan jiranidha jechuudha kan odeeffannoon nu bira ga'e. Kanaaf isinis akka obboleettii keessaniitti ilaaltanii akka yaada mataa keessaniitti fudhattanii obboleettii kana akka isin barbaadda isiniin jechuun jaalladha obboloota koo. Nutis carraan kun kan nun qaqqabin jabina keenya otoo hin taane waaqayyo waan nu gargaareefidha. Orma keessatti biyya ormaa keessatti nagaatti akka nuti jiraannu kan nu gargaare waaqayyoodha malee yookaan waan nuti waan gaarii gooneef miti nuti yookaan akka hojii keenya akka ta'u qofatti waan hojjenneef dirqama keenya seeraan waan baaneef miti. Garuu waaqayyo waan nu gargaareef nagaatti akka nuti jiraannu maatii wajjin jirru wajjin walii gallee akka nuti jiraannu kan godhe waaqayyoodha jechuudha. Kanaaf obboleettiin kunis immoo jalqaba wal dhabdee maatii ishee bira hojjettu wal dhabdee akka isheen paaspoortii ishee gattee baate amma immoo mana hojjechaa baddee hojjechaa jirtu sana immoo hojii gadhiiftee akka isheen baate hojii dhabdee osuma teessee jirtu akka isheen bakka buute ishee akka dhabame bilbilli isheellee yoo bilbilame akka hin hojjennedha jechuudha. Kanaaf obboloota koo adaraa keessan waaqayyo isin haa eebbisu. Sheerii waliif gochuudhaan obboleettii kana barbaaduu qabna. Obboleettiin kun obboleettii keenyadha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Obboloonni ishee beektanis caluma hin jedhiina maqaa Yesuusiin. Akkasuma obboloonni hin beeknes obboloota Dubai irra jiran warri beektan sheerii godha obboloota Dubai irra jiraniif jechuudha. Gooftaan isin haa eebbisu. Gatii keessan immoo waaqayyo biraa argattu. Eebbifamaa eebbaftaa obboloota koo.